Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota maatii kiyyaa kan taatan Abdii Alii yuutuubii sabiskiraayib godhaa. Har'aa warra Zeenii Su'uud Arabiyaa keessa jiraattanii kan lubbuun hidhaarraa haftanii fi akkasumatti ammoo obboloota keenya shamarranii warreen Su'uuditti argamtan hunda keessaniyyuu dargaggoota warri Zeenii fayyadamtan birrii soddomaan argitanii birrii soddomaan riyaalii soddomaan baatii tokkoof SM3 gara 959 irratti ergitanii argatta. Waa meeqa fayyadaa? Tiktookii jedhaa, Waatsaappii jedhaa, Tiwiitarii jedhaa, Feesbuuka, Instaagiraama, Snaapchaatii, Unlimited now. Kanniin ala bilbiluu hin danda'u. Sooshaal miidiyaa fayyadamtan jedha. Okay, kun ka birrii soddomaati. Baatii tokkoof. Ka birrii 10 torbaan tokkoof ammoo sa'a lama gootanii gara 9-5tti ergitan. Awwala 9-5 barreeffattan jechuudha qaama xalayaa irratti. Baay'ee waliin ilaallu. Qaamni xalayaa isa kana jechuudha. Nama waan ergeetti fayyadameef gaafa kana itti fayyadamee isinii galee itti fayyadamee jira waan ta'eef homaa nan barbaachisuu jechuudha. Kun qonneetti dhiifama. Egaa kun gaafa kana itti fayyadaman ergee kun argitanii successful naan jedheera kun successful abdii ergitee jirtaa itti fayyadamii baalaansii kee ilaaluuf kana fayyadamii naan jedhe irraa haquuf ammoo yoo inni deebi'eetiniin kasaantimis nyaatullee barbaadu taate godhi isaa godhi maa godhi gara 9-5tti ergii jedha isinii gala jedhee yaada bas kabiraa ammoo akkaataatti ergitan isinitti himee jira fi duraan dursa qaama xalayaa seentan qaamni xalayaa kunoo 9-5 achiin booda sa'a 3 gootanii ergitan isinii dhufa yoo isinii dhufe jechuudha isinii galee akkamitti duraan dursa akkamitti konfirmi goona kan jedhu duraan dursa gartee akkaataan isin konfirmi itti gootan akka jalqaba isinitti himesan urjii duwwaa 5-9 murabbaa gootanii konfirmi gootan teettanii eeggattan isinii dhufaa jechuudha. Piroosasii galchitan jechuudha. Teeleetti ergitan jechuudha. Teeleen isin barti jechuudha. Amma isinii gale jedhee yaada. Yoo isinii galle illee akkan irra isinii deebi'uuf yeroo takkitti qaama xalayaa sanii keessa seena. Kan birrii 30 isinii jenne kan irra kun argitanii dafii bilbilii kanarratti jechuudha. Duwwaa 5-9 dhaqii piroosasii kana gara teeleetti ergi haa baranii jechuudha. Baay'ee deemnee ergina jechuudha asirratti koodi. Ifama meetumee amma kunoo kana dhufee jira isinii galee kallattii maal jechuudha. Bilbilii naan jedhe bilbilli as jira miti. Okeetti goone. Zeeniin keessan tan immoo tan asumaan warri naa bilbiluu barbaadan kun asuma jira. Zeeniin kana sawaan kana naa bilbilaa rakkoo hin qabu. Zeenirra waan jiruuf zeenirra dhaha jechuudha. Sadarkaan kennisu. Piroosesiin kun ergamee jira risaalaan kee naan jedhe. Okee jedhaan. Ni ergame xalayaa wayii sii dhufa taa'ee eeggadhuu naan jedha. Sii dhufee naan jedhe kun ola. Naa dhufee eewa maasha Allah. Geegaa 16 guyyaa 3 itti fayyadamuu dandeettaa jedha kun illee. Ni galee akkasitti tartiibaan deemaa jechuudha. Muhiim warri Zeenii karaa kanaan risaalaan isin irratti dhufu itti fayyadamuu dandeettan. Baatiif kenna, torbaaniif kenna, guyyaaniin kenna waan meeqaaf kenna. Saantimii isin irraa kan nyaatu sun hin jiru. Kan biraati gara teelee deemnee dallee isin jalaa nyaatu. Urjii 9-5-9 murabbaa irratti bilbilla. Zeenii keenya irratti jechuudha. Zeenii keenya tanaa mire zeenii keenya. Ishii kanarra bilbilla. Inni hunduu asirra jira laata. Birrii keessan kan isin nyaatu sun my accounting ka jedhu afuraffaa kanarra deemtanii birrii keessaa balleessitan. Isin nyaatu warra isin nyaatu afuraffaa dho'itan. Ammaaf ammaan daataa hidhachuu waan barbaaduuf lammaffaadha. Tokkoffaa jechuun maaliif? Tokkoffaa asirratti lakkoofsa tokko barreessa. Iddoo duwwaa tan hoogattuu hiitan lakkoofsa tokko barreessitan jechuudha. Lakkoofsa tokkorra ka jiru maal jedha daataa jedha. Okee jedha. Hidhachuuf kun hidhachuuf ka baatii tokkooti. Kam hidhattaa naan jedha ka guyyaatii naan jedha.
Daataa bilbilaatiin naan jedha. Daataa sooshaal miidiyaatiin naan jedha. Daataa sooshaal miidiyaa barbaadan kan yuutuubiitiin naan jedha. Adda addaan jira hundi isaa. Ijoolleen gariin ati onlaayinii fayyadamtaa maaliif imoonnaan bilbila fayyadamtan kan imoon guutan yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa guuta. Sooshaal miidiyaa irra kan jiru meeqa? Afuraffaa. Lakkoofsa afur dhohin. Afuraffaa ila kun oolan. Sooshaal miidiyaa akkasiin hin jenne kan fa'a? Feesbuuk, Telegiraamii, Instaagiraamii, Snaapchaatii, Tiiktookii, Feesbuuk. Isa kana warri sooshaal miidiyaa jedhamu akka hin dogoggorre. Booddee abdii akkas nu goota akka hin jenne. Isa kana amma 60 ta'a. Ka ji'aa 60. Ka torbaanii birrii 20. Ka guyyaa tokkoo birrii 5. Anka ji'aa waan hidhachuu barbaaduuf lakkoofsa sadaffaa irra ka jiru san dho'isan. Akkuma lakkoofsa keessanii irra jiru jechuudha. Lakkoofsa irra ka jiru san dho'isan sadaffaa hidhachuu barbaadan. Okee jedhaan. Abdii mirkaneeffadhuu naan jedha. Dafiitii mirkaneeffadhuu birrii keessaa qabdaa miti. Mirkaneeffadhu. Akkamitti mirkaneeffatta? Lakkoofsa tokko irratti godha. Duuba deebi'uuf ammoo keessaan qabaan nana nyaatetti yoo jirjirti duwwaa dho'ita. An ammoo waan keessaa qabuuf mirkaneeffadhee sammuu kiyyallee ajajaa waan jiruuf rakkoon qabu jedhee lakkoofsa tokko asirraa dhufee lakkoofsa tokko kana cuqaasa lakkoofsa tokko. Achiin booda hin ergii naan jedha hin erga. Kaansila akka hin goone eeggannoo godha. Achiin booda abdii birrii keessaan qabduu barnaan jedhe. Taa'ii manaa godhaa. Kun yuutuubiin as jala jirti as jala dhuftanii sabiskiraayipii gochuudha. Namoota 12,800 jira reeffa taatanii hin ciisina. Adaraa keessan jabaadhaa. As dhuftanii cuqaastanii sabiskiraayipii.